maqaan keessan eenyu jedhama eessarraa dhuftanii waaqayyoos waldaa kanatti maal isiniif godhee meerraa jalaan saba waaqayyoof dubbadhaa. Maqaan koo Istoota Baqqalaan jedhama kan feesuma ganda Duwwaa Limarraadha. Waaqayyo waldaa kanatti waan guddaa sinaa godhee jira. Isa keessaa waa lamanii dhugaa barbaada. Innis baruma kana naannoo bajjee tokkoon akkas dura abbiyyuun koo himata guddaa himatame turan. Birrii 386 himatee turan. Isarratti jaarsummaa maal kadhatanii hundumaa dhabanii dhumarratti as dhufe. As dhufee namoonni nama barbaadanii bishaan qabatanii ol galuu dandeessu jedhan raajiini. Achumaan anis bishaan qabadhee ol galee footoo isaaniis kan jira. Raajiitti footoo isaaniitti agarsiisee itti meen. Achumaan naaf kadhatanii waaqayyo isaan yaadan san gidduu galee diigee dhadheen. Waan namni bukeessaa wantichi waan keessaa galmu hin turre. Dongoraan isaa wanti isaan mallatteessan jira. Wanti isaan mallatteessanii waan kun baduun sirriidha jedhanii ofitti waan hin jiru. Raajiin gahaa sana wanti godhame kun jaarsi kun harki isaa qulqulluudha. Wanti godhame garuu manaaf kaa'ame akkasuma hin taane immoo waaqayyo gidduu galee galmee sana diigee dhadheen. Galmeen sun indaganaa deebi'ee isa murtaa'aaf jedhee asirra kan kadhachisee deebi'ee indaganaa immoo raagaatti deebisan. Raagaatti deebisanii raagaan fuudhamu jedhanii wanta waaqayyo godhu ilaalaa egaa. Murtaa'aaf kan ture indaganaa raagaatti deebi'e. Gaafa raagaan fuudhamanii ishee raagaa jedhanii warroonni raagaa nama lama dhiyaate namni tokko hin jiru hin bade. Namoonni lamaan dhiyaatanii waan haasaa wallaalan. Waaqayyo dinqii kan hojjete jechuudha. Raagaa ba'uu dhaqanii waan jeessu wallaalanii beektaanaan hin beeku. Sunis hin gaafatame hin beeku jedhanii. Hin beekuun cufuun. Xumuratti erga galmeen qoratee deebi'ee jaarsa warri harki isaanii sirra raajilasi qulqulluudha jedhanii bilisa ba'anii namni dubbii sana harkisee isaatti fiduuf jedhe immoo murtoo birrii 386 fudhate manatti galee waaqayyo dinqii kan hojjete waaqayyoon naa galateeffata. Kana kan dhageessan akka walitti buusaa gooftaadhaaf galata dabalaa. Inni lammaffaa immoo obboleessa kootu baay'ee suusan nyaadha. Hin qaamaa, hin xuuxaa, waan hundumaa godha. Namoonni gaafa san jiru guyyaan isaa Yuudiidha. Yuudii naannoo sa'aatii 6 keessadha. Asitti footoo isaan fideen. Achumaan maal jennaan akkas jedhetti mee. Raajiin ilaalanii namni kun sa'aatii 8 bitachuu dhaqanii. Sa'aatii 8 bitachuu sanatti qabamee isumaan hidhama suusii kanarraa kaasee irraa kutee dha'anii. Achi ani kan dawwallee fi maal jennee sa'aatii 8 booddee dawwalee fennaanii amanaaf hin dawwaleen. Isa egaa sababa nama suusii wajjin haasa'u baay'ee cimaa namni suusii qabdees beekuu dandeessu kanaan dura gaafa hin dawwalee fedhu innoon dhukkubaa jettee. Isa booddee isaaf maal taatee dhengaateen gaafuma Yuudii sa'aatii 8 kaaseen qabame. Torban tokko gubsatee ciisee caatii sanas achumaan lagatee amma ergasii akkamii annaa caatii sana jibbiise naan ittiin dubbichi. Ilaa wanti kun akkasii iddoo akkasiitiin footoo filatti kadhachiise. Kana ture hin jedheen ergasii caatii waan jeemu ijaan arguu dadhabee dheen. Asiin jiru immoo Addis Ababa jira. Akkasitti waaqayyo isa utuu yaadin bira ga'ee isa utuu namni itti agarsiin argi bira ga'uun as tokko waaqayyoon naa galateeffadha. Amma namni kun akkasitti suusii irraa deebi'ee mana jira. Hojii isaas kanaan dura irraa citee jirus immoo itti deebi'uuf mokkoraa gochaa jira. Waaqayyoon naa galateeffadha. Sabni waaqayyo harka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata dabalaa. Mee waaqayyo gochaa gurguddaa kana lamaan akkasii waldaa kana keessatti siif hojjetee saba ta'anii si dhaggeeffataniif dhaamsa qabdu yoo qabaatte. An dhaamsiin qabu inni guddaa tokko raajii waaqayyo nu baay'ee kana al tokko waaqayyo si eebbisu jireenya barbaraas baraatu na jedhanii. Inni lammaffaa immoo namni manaan dhufee galu tokko laphee nagaa laphee qulqulluun dhumnaan wanti asitti hin argamne jiru wanta hundumaatti argamu laaqana jechuudha. Ana immoo ofirraan kaaseen beeka hojii qabuman garuu waaqayyo immoo waan ni fidee na qallabu waan ni fidee na godhu waan ni fidee mana kiraa na qallabu hin beeku. Maal dhufee naan asumatti namane waaqayyo garuu ulaa kanatti waan guddaa na godhu isiniif illee akkasuma jechuudha. Laphee nagaan dhuftanii tokkolii keessa ga'een jirtan waan guddaa ulaadhaa fudhattanii galtu akkuma koo warri laphee nagaan dhuftan nama wandeessu warri laphee nagaan qabne waaqayyo laphee nagaa isiniif laatu hin jedhan. Gooftaan si eebbisu noori isa si gargaara biraa nafi sabni waaqayyo harka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf ilillee galata dabala.